biyya keessaaf biyya alaa kan jirtanii akkam jirtu kabajamtoota jaallattoota hordoftoota keenya nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha ani Daani'el jedhama yuutuubiin Artistoobidha gara chaanaalii keenyaaf baga nagaan dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aa kana waan baay'ee isin barbaachisu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaate wanta qabadhee isiniif dhufe har'aa waan baay'ee isin garramu waan baay'ee isinitti tolu waan baay'eetti gammaddanidha. Kanaafiyyuu wantichis namoota yuutuubii hojjechaa jirtaniif meeshota yuutuubiitti hojjechuudhaaf isin barbaachisan keessattuu sirriitti gadi fageenyaan yuutuubii hojjechuu barbaaddu yoo ta'e wantoota isin barbaachisan tokko tokkoon walii isin barsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu amma xumuraatti viidiyoo keenya yoo dhaggeeffattanii irraa fayyadamoo taatu barnoota adda addaa argattu jedheen yaada. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan ammuma sabiskiraayib godhaa, laayik, sheer gochuun hin dagatinaa. Faamilii keenya ta'a. Sagantoota isin darban barnoota wantoota adda addaa waan baay'ee itti gammaddantu isin darba waan ta'eef barnoota kana irraa hubachuu dandeessu jedheen yaada. Kanaafiyyuu wal jajjabeessuun baay'ee gaariidha. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aatti kun darbin fuuldura wanti nuti har'a barannu bifa sooftiweerii utuu hin taane meeshota nuti itti fayyadamnu yookaas yuutuubii seeraan hojjechuudhaan gadi fageenyaan dipendi taanee gadi fageenyaan hojjechuu barbaanna yoo ta'e meeshota akkamitti fayyadamuu akka qabnu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti nu waliin toleegaa jalqaba irratti kan nu barbaachisu waayifaadha. Waayifaa qabaachuun dirqama yuutuubii fayyadamuudhaaf daataadhaan fayyadamuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu waayifaa xiqqaa akkasii bitachuun ni dandeessu jechuudha. Waayifaa xiqqoo kan qabatamee deemamu jechuudha. Kanaafuu waayifaa kana yoon keessa isaa banee isinitti agarsiisee waan xiqqoodha. Baatirii deemuuf illee kan isin irratti himedha. Kanaafiyyuu yoo fayyadamtan gaariidha jechuudha. Akkuma bilbilaatti siimii nyaata. Siimii nyaata jechuudha kun haala kanaatiin fayyadamtu. Isa booda yoo barbaadan ji'aan guuttachuu dandeessu, barbaadan waggaatti al tokko guuttachuu ni dandeessu haala salphaadhaan. Keessattuu namoonni biyyoota adda addaa teessanii daataa waayifaa fayyadamaa jirtan gara biyyaa gaafa galtan yuutuubii hojjechuudhaaf baay'ee si rakkisa waan ta'eef itti qophaa'uu qabdu jedheen amana. Egaa kana fakkaata. Kanaafiyyuu kana bakka barbaadan fudhattanii deemuu dandeessu. Bakka barbaadanitti yoo fudhattanii deemtan isiniif hojjetaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti yuutuubii hojjechuudhaaf waayifaan dirqama isin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf waayifaa bifa xiqqaatiin kan kana fakkaattu qabattanii deemuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu isa kanaadha jechuudha. Waayifaa kan baatamee deemu qabachuu ni dandeessu jechuudha. Tolee, inni kan biraan kompiitara qabaachuu qabdu. Kompiitarri yookaas laaptooppii qabaachuu qabdu. Laaptooppii keessan maaliif na barbaachisa laaptooppiin bilbiluma qofaadhaan yoon hojjedhe maal ta'a kan jedhu yaaduu dandeessu. Keessattuu seeraan gadi fageenyaatiin yuutuubii hojjechuu barbaaddu yoo ta'e gama kamiitiin baay'inaan dafee naa guddataa kan jedhu yaaduu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nuti kompiitara irratti hojjennuu fi wanti nuti bilbila irratti hojjennu garaagarummaa guddaa waan qabaniif dirqama yuutuubii seeraan hojjechuu barbaanna taanaan kompiitara yookaas laaptooppii yoo qabaanne baay'ee filatamaadha. Baay'ee filatamaadha. Viidiyoo ariifannee ediit gochuudhaaf wantoota adda addaa hojjechuudhaaf wantoota namatti tolan intiroo babbareedaallee hojjechuudhaaf kompiitarri baay'ee nu barbaachisa. yuutuubii seeraan hojjechuudhaaf seeraan keessattuu namoonni sa'aatiin guuttatin jiran kan isaan ittiin guuttachuu danda'an baay'inaan kompiitaraan waan ta'eef yuutuubii hojjechuuf kompiitara qabaachuun baay'ee gaariidha. Baay'ee barbaachisa. Yoo seeraan gara fuulduraatti yuutuubii hojjechuudhaaf kaayeffattanii jirtu yoo ta'e haala kanaatiin
qopheeffachuun gaariidha jechuudha. Namoonni tokko tokko yuutuubii hojiima mataa isaanii godhatanii kan hojjetan ni jiru jechuudha. Isaan kun baay'ee isaan barbaachisa waan ta'eef kanaaf ittiin fayyadamuun dirqama isaanirra jirudha jechuudha. Kanaafiyyuu warri maaf barbaachisaa bilbila duwwaatti upload goone yoo dhiifne wantoota kana namoonni dhimma isaan qabne ni jiru. Kanaaf isin barbaachisaa hojii yuutuubii keessatti iddoo guddaa qaba jedheen amana. Inni kan biraan kaameraadha. Kaameraan hojii yuutuubii keessatti baay'ee kan nu gargaarudha. Namoonni baay'een bilbila keessaniitiin yeroo itti waraabdan ni jira. Bilbillis bareedaadha. Garuu bilbilli keenya aga GB 64 aga 150 ta'uu danda'a. Garuu qabiyyeen nuuf qabatu qabiyyee baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoo. Kanaafiyyuu akka garaa keenyaatti waan barbaanne waraabbannee waan barbaanne akka barbaannetti itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu dirqama hojii seeraan hojjechuu barbaanna yoo ta'e kaameraa qabaachuu qabna. Kaameraa qabaachuun gaariidha. Egaa kaameraa irraa waraabnee bilbila irratti edit gochuu hin dandeenyu. Maaliif GB'n kaameraan qabatuu fi kan bilbilli qabatu baay'ee garaagarummaa waan qabuu fi wanta kaameraadhaan waraabne yoo kompiitara yookaas laaptooppii yoo qabaanne qofaa achirratti edit gochuu kan dandeenyu malee asirratti yookaas kaameraa irratti waraabne bilbila irratti edit goona yoo jenne iddoo baay'ee nu jalaa qabachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu kun hundumti isaanii wal qabatanii deemu jechuudha. Kanaaf namoonni tokko utuu haalota kanaa hin hubatin kaameraas yookaan kaameraa bitatu yookaan laaptooppii bitatu kun lamaan isaanii wal duukaa ni barbaachisa. Lamaan isaanii wal duukaa ni barbaachisa jechuudha. Baay'ee barnoonni isaa gaggabaabaadha. Yoo barnoota kaameraa yookaas editingii addatti kan barbaaddan yoo ta'e koomentii jalatti naaf barreessuu dandeessu. Adoobeedhaan akkaataa kamiitiin edit gochuun akka danda'amu aga tokko qabiyyee tokko irratti isin barsiisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee isin barbaachisa jechuudha kaameraan. Egaa kaameraa akkaataa itti banan, akkaataa itti fayyadaman wantoota sasalphaadha. Waan tiyoorii tokko qofaa fudhatudha yoo baay'ate jechuudha. Waan agas mara nama rakkisu miti waan ta'eef homaa danqaa agas mara hin qabu. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Kanaaf kaameraan baay'ee barbaachisaadha hojii yuutuubii keessatti. Kaameraa qabaachuun dirqama isinirra jirudha. Kanaaf kaameraa hojii yuutuubii keessatti fayyadamuudhaaf bitachuu qabduun isiniin jedha. Inni kan biraan maayikiidha. Maayikiin kan shaamizii keenyatti goone fageenya irra teenyee haasofnu jechuudha. Fakkeenyaaf akka maayikiitti yeroo baay'ee eelfoonii fayyadamna. Eelfooniin fageenya irraa yoo baay'ate aga meetira tokko yookaas aga walakkaa meetiraa qofaa nurraa fagaatee sagalee keenya fuudhuu kan danda'u jechuudha. Garuu maayikiin yoo xiqqaate aga meetirii 3 nurraa fagaatee fageenya irratti sagalee keenya fuudhuu kan danda'udha jechuudha. Maayikiin yoo baay'ate aga $10 qofaa baay'ate jedhee yaada. Akka qarshii Itoophiyaatti aga 2,500ti. Kanaafiyyuu namoonni keessattuu barnoota adda addaa barsiisuu barbaadan maayikiin isin barbaachisa jechuudha yuutuubii keessatti. Fageenya irra teessanii kan bilbilaa akkasuma biluutuusiidhaan kan hojjetullee ni jira jechuudha. Kanaaf seeraan yuutuubii irratti hojjechuu barbaaddu yoo ta'e maayikiinis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan bilbila keessatti erga gootanii asumatti godhachuudhaan waan barbaadan haasa'uu dandeessu. Bilbilli fageenya irraa yoo isin waraabu sagalee keessan asii fuudhee bakka sanatti geessaa jechuudha. Haala kanaatiin namoonni baay'een fayyadamaa jirtu ni beektu. Namoonni fayyadamaa hin jirre immoo hojii hojjettan keessatti konfiidensii yookaas ofitti amanamummaadhaan hojjechuudhaaf waan hundumaa yookaas wantoota barbaachisan hundumaa qabaachuun isinirra jiraatan jedha.
Egaa meeshotni yuutuubidhaaf barbaachisan baay'eetu jiru. Warri kun warroota ijoo ta'an yookaas warroota barbaachisoo ta'an jedhee keessaa kanan fudhadheedha. Isaan kaan kan isitti fayyadamaa jirtanis ni jiraatu. Appilikeeshinoonni adda addaa ni jiru. Warri kun appilikeeshiniin alatti sooftiweerii utuu hin taane haardweer yookaas qaqqabamanii argamuu kan danda'anidha guyyaa irraa kana isinitti agarsiise. Kanaaf barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Namoonni gara chaanaalii keenya yeroo jalqabaatiif dhuftan ammallee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha.